السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما بدأتنا اليوم في فيديو مستمر على من زعلنا في سنة بدأنا ما حدث من الله اسم رسول الله بدأت أنسى قادي على وجه الأقم هيك في جرجة دارو فول توريني أما كان فول أم فتنا meeshaa kana kan hojjechiisee viidiyoo laaltanii bakkaan irratti dheeraa geessee achumaan kana eegalamatti kennee booda asallee meeshaa geessuuf ture asallaa geessuuf deemaa jira. Akkuma argaa jirtan kana hundi keessanuu viidiyoo kiyya laayik sheer gochuuf hin dagatina. Bakki nu irra buusne kun duduba hin qabu ashawaadha. Saniif irratti gadi buusne fe'ee fi akkanatti mana barumsaa biratti buuseef jira dheeraadha. Maatillee yookaan haatillee dhuftee du'aa hinaa gootee meeshaa ofiinarraa fudhatanii jiranii maashaallah rabbiin isaanii haadheeressu hawwata kenna hundaayyuu akkuma argitan kana minxaafii fi firaashii akkasumas tiraasii beebii tiraasii digaa fi qabdii haala kanaan makiinarraa buusnee fi imalli keenya karaa asallaa ta'ee jira jechuudha. Hordoftoota kiyya gaxumura viidiyoo kanatti na waliin tura. Asallaa odeemnu ka gara baadiyaallee isin geessa achi ga'ee baadiyaallee ga'uu barbaada. Gaaf kan ni yaadatan jedhee yaada. Baadiyyaa abbaa kiyyaa deemee ture. Har'aan tan ammoo harmeen tiyyaallee beenu kennallee ilaalinaan jettee isii wajji deemuuf jechuudha. Hordoftoota kiyyaa hedduu namatti tola. Daawwadhaa haga xumura viidiyoo kanatti na waliin turuudhaan viidiyoo kiyya laayikii sheer gochuu hin dagatina. Asitti cheekii godhaafii jira yookaan immootu tiraasii meeqa akka ta'e beebii tiraasii meeqa akka ta'e digaa fi meeqa akka ta'e hundasaatu lakkaaniiti miree kan namarraa fudhatu qaban akkanatti gargar baasni kun beebii tiraasii 4 digaa fi firee 3 tiraasii 12 fi firaashii firee 3 minxaafii wajjin jedhee akkana addaan baasuuf itti ture. Obboleettii yana wajjin deeme kana isin na waraabaa ture yeroo kanatti jechuudha. Haga dheeraa feestaala boora kana ammoo gara asallaa geessuuf deemutti jira. Akkuma argaa jirtan kana harmeen dhuftee narraa fudhattee jirti jechuudha. Meeshaa kana akkuma ajajameen geesseefii jira. Bakka kaluu ni geessu jedhee isinitti himutti ture. Bakka dhiyoo jechuudha. Maashaallah tabaarakallaa. Kaawwan immoo karaa asallaa fuudhee deemuu fi asallaa meeshaa namatti kennee raawwadheen booda immoo kallattii maalli kiyya gara baadiyyaa ta'a jechuudha. Hordoftoota kiyya maaliif baadiyyaan tunisiisteriidha. Baadiyyaan biyya haadhatiyyaa kaluudha asallarraa daqiiqa 30 akkasi. Kunoo asitti isin argaan jirtu viidiyoo waraabaa ture jechuudha. Kanatti manarraa bahaa jirra. Ammaan tanaa taaksii eeggataa jirra. Asallaa keessa hanqinni taaksii hanqinni baajaajii hedduu jira. Baay'ee dhaabatan daamaasii ka jedhan takka luka afurii san malee baay'aajiin irras waan hin geenneef dirqama isii dhaabattee eedda jechuudha. Isin immoo maaliif akka ta'e hin beeku. Hanqinnatu jira. Namoonni waan kana hojjettan immoo achirratti osoo hojjettanii bareeda jedheeti yaada akka yaada kiyyaatti. Asitti kunoo kallattii maan ispaaltiirra qaata dhaabbannaa garan as ceenaa gara ispaaltii deemuuf jechuudha gara baadiyyaa. Baadiyyaa daawwachuu barbaadan taanaan kallattii maan na waliin kootaa ittiin boora shaashambaa jedhaa isiniin jedha obboleeyyan kiyya.
YouTube kan immoo subscribe godhaa meeshaa achirratti daawwadhaa obboleeyyan kiyya kabajaanin isin gaafadhaa warri subscribe gootan galatooma ulfaadhaa garuu diqqoo nama qaanfachiisa nama 16,000 keessaa nama 160tu subscribe godha jechuudha homaa miti jedhu hundumaafuu kallattimaan deemsi keenya itti fufeeti jira eega magaalaa geenyeen booda waan nu barbaachisu waan tokko bituuf suuqa garaagaraa gorree waan sila bituchuu barbaannu bitannee deemuuf jechuudha asitti gorree waan bituu barbaannu itti jira ture isallee bitannee kallattimaan ammallee imalli keenya gara mana haaraa ta'a jechuudha hordoftoota kiyya egaa akkasii qulqullina sagaleetiif dhiifama guddaa isiniin jaa mana carraqaa wayiitti nu afoo diigamee isa ijaaruuf deemanii sagaleen keessa galaa jira jedheeti yaada homaa miti kaa dhiifama isiniin jecha kallattimaan gara viidiyoo kiyyaatti gara yaada kiyyaatti isin dabarsa namoonni baadiyyaa anitti guddadhe yookaan baadiyyaa haadhatiyyaa namni baay'een achirrallee akkana hordofuun hin beekamaadhiifi daawwattoonni hedduun egaa warri yuutuuba kana hordofan baay'inaan ijoollee biyya alaa jirtudha parsantiillee jechuudha bilbilillee namatti mul'isa kanaafuu ittiin bohaartan jedheeti yaada kanaaf hundi keessa naga xumura viidiyoo kanaatti na waliin tura laayikii sheer gochuu hin dagatina kunoo harmee jechuudha tana afoo deemaa jirtu tun asiin karaa kana yoo yaadattan karaa fooqii gara gabaa gadi seensan isinitti agarsiisudha deemaa bakka san agartanii duraan asii yoo gadi seentan fooqii tana jala yoo gadi seentanii garas deemtan hiika midhaaniitu jira san hunda gamoo ijaaraa jiran jechuudha ammaan tana asallaan jijjiiramaa jirti garuu jijjiiramnis dura magaalaa xiqqoo waan taateefu keessa jechuudha gamoon garaagaraa ijaaramaa jiru gara afootiin baay'ee miti asitti suuqiiwwan kun hunduu cufamee jira bakka dhadhaatti gurguranii kofalee qibee beeti garachaanu tokkoon kan jedhamu hunduu cufaa jira qanii deemni sun guyyaa sun sanbata waan ta'eef cufaadha tariitii suuqii takka arganne asitti illee gorree wanta barbaadnu san argachuuf suuqiiwwan kun waan cufaadha jechuudha kan arganne bakkuma arganne sana ibinne deemuufi guyyaa sanbata waan ta'eef bakka baay'ee suuqii hedduu cufaa ture gizee ilaallu bakki waan barbaadne suni akkanan isinin jaa hordoftoota kiyya namoonni viidiyoo darbe ittiin bohaartan kanallee ittiin bohaara asittillee loomii minamana bituuf bakka kanatti naante hixaanni hedduu qaaliidha asitti jechuudha ani akkanuma cadhisee gaafadhe hixaanni baay'ee takka qaalii agattiin tun birrii meeqa jettisa birrii 50 jetti 30 jetti 30 gizela sadii irra arfatan jechuudha tan kuni 30 jettetti adiin tokko immoo birrii 50 gettaa haga seeraa jechuudha asirratti namatti tola wanni tokko guduunfanii gurguran kuni asillee loomii sanis binnee loomiillee bareedatu jira akkasii waan akka takka waan gizee karaa deeman bitan bibbinnee ammallee kallattiin keenya gara deemsa itti aanuti jechuudha turtii gaarii ammallee waliin akka qabaatan abdiin qaba asitti loomii akkanuma natti bareeddee jennaan bitee jira hedduu bareeddi kunoo agartanii haala kanaan bibbinnee waan binnee ammallee karaa afootti deemaa jirra ana wajjin turuudhaan viidiyoo kana immoo isa kana birrii 50 jette agattii tana jechuudha ixaanni adiin asillee ni jira karaarrallee ni jira garuu baay'ee takka qaaliidha namoonni bunaa fi ixaana barbaadan karaa keessatti dhuftanii maatii keessan sarpiraayiz gochuu dandeettanii eega binnee raawwanneen booda gabaa keessaa bahutti jirra suuqiin kun immoo akkasumas ta'ee banaa jira haala kanaan wanta takka bitannee raawwanne amma gara mana haaraa deemuuf deemaa jirra jechuudha hordoftoota kiyyaa maaliif asallarraa daqiiqaa 30 yoo ta'e karaa nuti deemnu kanaafuu achillee dhaqee zayyaree deebi'a jedheeti akka wanti asallaa jirti taa'aadha garuu isin wajji bu'uudha deemna isilleen bu'uu heddii qe'ee ilaallachuuf qe'ee ilaaluuf kaan midhaan ilaaluuf bakkuma takka buune jechuudhaan hunduu aanaa haadhatiyyaa akkootiyyaa adaadatiyyaa eessuma kiyya jenne namni hunduu midhaan achii qaba waan ta'eef achumaan wajjin buune asitti immoo muuzii bituuf gorree jennaan muuziin akka bareedu muuzii asallaa namni hin beekne jirtan hedduu takka mi'aayaa muuzii xaqaaxaqoo jechuudha akkasii achillee gorree muuzallee binnee burtukaanallee binnee ammallee gara afootti deemna jechuudha turtii gaariin waliin qabaadha hordoftoota kiyya biyya haadhatiyallee isin daawwachiisuudhaaf jira akkuma biyya abbaa kiyyaa isin daawwachiise isin kamaal gootarree laayik sheer gootan jechuudha asitti immoo burtukaana bituuf gorree muuzii burtukaana waan akkasii ka ijoolleen baay'een jirtu garuu haa ta'utti bituuf deemnu nuti nama baay'ee qe'ee ka jiru eessuma kiyya tokko qofatu qe'ee jira qe'ee maatii hundaa guutuu isatu akka qaba jechuudha akka wanti gara magaalaa galchan giddiimaan jechuudha amma magaalaa baratte waan ta'eef magaalaa majiraatti akka wanti jechuudha haati haadhatiyyaa kanaafuu amma achi deemuudha deemna haga tokko isin daawwachiisaa isin immoo warri
gara santaatan ilaaluu dandeettanii warri kun illee ittiin bohaaruu dandeettanii waan isin bohaarsa jedheetanii yaadu asirratti gad isin dhiisa isin jaa warroonni mootu chaanala kanaaf haarawaa gammaataatan subscribe gochuudhaan maatii kiyyataan kabajaa fi jaalalaan isin gaafadha warri mootu jalqabarraa maatii kiyyataatan galatoom walfaadhaa isin jecha asiin amma gara mana haaraa gabbuuf makiinaa yoo gargadnu mooji makiinaan baay'ee akka salphiidha sammuuna kanneen haadhomaan jedhu hin jiru salphiin hadha jechuudha sammuu duraa sanaan karaa waan deddeemaa tureef baay'ee azaa ture jechuudha sammuuna baadiyyaa kaan deemee galu sanii bismillah salphiin bakka guyyaa tokko dhabee guyyaa lammaffaa deemeeyanuyyuu har'a garuu salphiin hin jiru gizee kan lafti kun hin mul'atu gizee salphiin hin jiru yookaan immoo worofaan jechuudha akkanan isin jaa kunoo kana fakkaata mana haaraan asallallee akkasuma akkuma duraanitti jijjiirame tokkoyyuu hin jiru maaliif akka ta'e hin beekne akkuma duriiti akkuma tanaan dura yeroo muf beekutti jira jechuudha makiinallee makiinaan gara ga'aan kun makiina haburaa deemu egaa biyya kooti yaa haburaa hanga garuu ganda bushee dannabaa jedhama achi deemuudha deemna haa ta'uti makiinaan asii gad deemu kama haburaa jedhu yaabbanna garuu walakkaa karaa osoo hin deemini geenne jechuudha bakka deemu sanii egaa haga tokko mootus viidiyoo waraabaa jedhee hordoftoota kiyyaa bismillah karaan jechuun yoo duraanaan achi jiru akkanaa miti wallaahi laazii makiinaa akkamitti fe'anii miti namni karaa san deemtan yoo jiraattan karaa gara haburaa makiinaa deemu jechuudha jechuun teessoon ka teessoo irratti namni fe'amu nama jedhamu diqqoodha jechuudha ka teessoon ala makiinaa laal seensarraa haga duuba dhumaa fe'anii karaan kana biraa diqqoo nama sodaachisa ano somo sodaadhu deemaa jira afoo taa'ee waraabuu qaba ture garuu afoo taa'uu hin barbaanne gara duubatti taa'ee gara ciraan teessanii waraabaa jira jechuudha hordoftoota kiyya biyaanoon gadi buunee irraa amma namoonni beektan gara biyaanooti irraa gadi buunee jirra karaan hedduu nama sodaachisaa karaa caalaan mootu nama akkasii fe'ansan ani bar seerrumaan hin jiru jedhe karaa kana jechuun karaan duruu akkanuma natti baay'ee jijjiiramne akkuma duraaniiti waggaa meeqa achi dhaqe maaliif ree akkaunti yalla sallaa waan galteef asal lamatti zayyara jechuudha biyya kana deemuu turee jira garuu biyya tanatti baradhe gola tokko ta'ee haga gola jaha mana barumsa bushee dannabaatiin baradhe akka hojii biratti haga gola jaha jechuudha yookaan haga kutaa jaha yeroo san karaan akkanuma garuu makiinaa akkanatti hin fe'anii a'uuzu billaa bakka hedduu nama sodaachisa jechuudha jechuun makiinaa dhiqqishuma osoo baalaansii hin godhuu hin danda'u dhiqquma osoo kararraa gore baalaansii godha jechuudha namni sun waan gara tokkotti inni jedhuuf riskii guddaa qaba hedduu nama sodaachisa namni barate uumaatti fakkaatu dhugaa dubbachuuf namni gizee makiinaa dhabe dhaabatillee yoo deeme jedheetuma kora waan ta'eef hunduu akkasuma kora waan ta'eef makiinaan bakka haga humnaa ol isiniin jedhe isinitti himuu hin danda'u bakka akkamitti akka isinitti himu viidiyoo achi osoo godha jedhee achi qabee hin mul'atu bakki duwwaan namni akka waraabuu hin qabu namni hin mul'isu jechuudha luka qofa mul'ata amma gadi deemaa jirra akkuma argaa jirtan kana kunoo karatti nama dhaabaa isinii waraaba jedhee nama bakka tokkotti hin mul'atu makiinaa keessa namni akkana salfiin akkana akka mukaa kanatti ilaaluun dura duubaan dhaabana gubbaa namni taa'ee buuwwan ka dhaabbatatti fe'ame likkii hin qabu. Viidiyoon hordoftoota kiyyaa daawwitii keessan achi waraabe waan ta'eef diqqoo akka waan wayii duumessa wayii fakkaatu na fakkaata. Amma naannawa karaa mana keenya dhiyaanne garuu ammallee hedduu hafaa haga tokko deemaa jirra jechuudha. Kuni gara eessa jirra gara qillisa gaddabarree qillisa osoo hin ta'in biyaanoo gaddabarree jirra. Namoonni beektan ni beektan jedheetii yaada haa ta'uti afoo osoo taa'ee waraabee sirriitti mul'ata garuu waan dalga taa'ee waraabee dalgaan waraabee waan ta'eef akkumatti isin ittiin bohaartaniif achi go'e immoo viidiyoo tokko isiniif kan waraabuu ta'a isin akka xumura viidiyoo kanaatti na waliin tura isin caa obboleeyyan kiyya warroonni jalqaba irratti viidiyoo tanaan dura baadiyyaa deemee gadhiise maashaallah tabaarakallaa wallaahi akkuma salphatti deemee zayyareeti jira jechuudha kan biyya abbaa kiyyallee biyya haadha kiyyallee kun amma deemaa jira maashaallah tabaarakallaa egaa viidiyoon waraabanii yuutuubii kanarra gadhiisan mastaawushaa guddaa namaa ta'a hin balu yuutuubiin hagaan fi kiyyaa fedhee balleessutti yeroo baay'ee mastaawushaa garagaraati jennee suuraa kaanee silkii keessatti qabanna waan garagaraa silkiin gizee badde garuu wajjin bada yuutuubiin garuu ofii kiyyaa an balleesse malee waan asirratti gadhiise abbaan fedhee balleessuu hin danda'u jechuudha yoo an ofii kiyyaa fedhee balleesse malee kanaaf mastaawushaa bareeda jedheetiin yaada akkana isiniin jedha obboleeyyan kiyyaa akkuma argaa jirtan kana maaltu mul'ata asitti isinii waraaba jedhee garuu laalaamee nama buusuuf dhaabee jennaan namni jechuun bakka ittiin ol koran san irraa kaasee haga duubaa haala kanaan dhaabatee deema jechuudha karaa kanarratti inni nama jibbisiisu
gizee ol deebinus gizee gad deebinillee hedduu takka nama jibbisiisa. Amma kun gadi bu'aa jirra mana geenne maashaallah karaa lukaan deeman takka iyyuu hin qabu. Gadi buunan mooraa mana kootiyaati jechuudha. Wanni deeman takka iyyuu hin jiru. Kunoo makiinaa gadi bu'ee jennaan gibbiittuma achi seenna jechuudha. Gibbii garachaan hin jiru kana gibbiin kenna. Karaan takka iyyuu deeman hin jiru. Asitti in taa'anii nama guddaa miiraa haa galfatanii fi kunoo karaan kana fakkaata. Si'achi immoo geennoo ka jedhamu yookaan burqaa achi fageenya ilaala irratti kalaaltan sun bakki bishaan akkana ciisan beektanii biyya kana warri beektan ganda bushee dannawaa jechuudha. Makiinaan nu amma yaabbanne kun makiinaa haburaati. Garuu nu walakkaa karaa haburaatu hin deemne. Kana fakkaata isin hordoftoota kiyyaa. Gandi kun gammoojjiidha. Gammoojjii ta'uu isaa muka jirurraa yoo ni hubattanii. Biyya abbaa kiyyaa immoo baddaadha. Baddaaf gammoojjiiti jechuudha. Amma ka baddaaf gammoojjiiti biyyi keenya. Akkana isin obboleeyyan kiyyaa kunoo aga tokko sooman hin seeniin ka viidiyoo waraawutti jira. Asitti aragalfataa jiranii akka wanti yallee nama guddaadha waan ta'eef kaaguma san karaa makiina yoo deeman xiqqoo itti ulfaata. Asaniif ta'an malee kunoo gibbiin keenya kachaanu kana jechuudha. Hordoftoota kiyyaa homaa karaa lukaan deeman hin qabu. Asirra gadi immoo deeman obboleettiin akka wanti yallee biyya kana jirti. Asuma mana afurmoo meeqan achi mana achiiti jechuudha. Akkasiin hordoftoota kiyyaa aga tokko isinii wawwaraabaa waan tokko tokko turtii bareedana waliin qabaadhaa. Biyya daddaawwadhaa wanta magariisni kama baadiyyaa sa'aatii kana gisee deeman baay'ee namatti tola. Magariisummaan isaa namni waan magariisa hin jaallanne jira jedhee hin yaadu. Wanti magariisni namni kamuu ni jaallata jedheeti yaadaan gara kiyyaa hedduu akka jaalladhaa. Wanta magariisa ta'e lafa gisee akkanaa kana ta'etti gadi baatee gaaddisii yaala ta'etti akkamitti akka namatti tolu baay'ee akka namatti tola. Midhaan gisee gahuu gisee asheetu gisee boqqoolloon asheetu san fa'a akkasi jechuudha. Baadiyaan hedduu namatti tola. Amma kana meeshaa eega geesseen booda osoo galeellee dhaquu deebuu danda'a jechuun asallarraa daqiiqaa 30 hin caalu. Garuu biyya kana nama aarsu makiinaan argattan. Makiinaan aburarraa ol dhufu guutee waan dhufuuf akka carraa kaawwa namni aburarraa dhufee bakka kanatti yoo bu'e argatama malee hin argamu. Kana malee sa'aatii ganama sa'a 3 osoo gadi buute sa'a 7 sa'a 6 ol deebi'uu dandeetti jechuudha. Geettee deebi'uu fi garuu makiinaan hin argamu malee karaa lukaan deemu waan akka hin qabu. Kunoo aanannoon garachaan hin jiru kun gibbii moorra keenyaati jechuudha. Karaarra jira. Haaxiree bichaa seenta malee wanni deemamu takka iyyuu hin jiru. Eegas hordoftoota kiyyaa waan tokko yaadadhanillee duraan akkanatti bishaan inni raawwaa ture. Bishaan akkanatti waraabanii harree duubaan yaabbanna jechuudha. Akkanatti durkaa jechuudha gisee ijoollee. Gisee akkanatti toora kana jiru ammallee akkasumatti waraabama jechuudha karaa kana. Akkasii haaxiriin duraan gisaan beeku balballi bakka kanaan ture. Amma balbala dhabnee joorutti jirra jechuudha. Balballi bakka kanaan ture jechuudha mooraa mana warra keenya. Bakka amma irra deemaa jirru kana jechuudha. Garuu immoo bakka hundaa cufanii balballi eessan akka ta'e hin beeknu yaamnee wanti mana jiru si'a kunooti akka wanti yallee isilleen gibbii ofii ilaallatu dhufte bakka takka buuna jenneetuma dhufne yoo laallu kana karaa jennee balbala jennee asiin dhufnu asilleen qoree kaa'anii jiru balbalaa miti jechuudha. Kanaafuu gara biraatiin soquudha deemaa jirra. Gibbii kana keessa mooraa kana keessa kan jiru eessuma kiyya tokko qofa kunoo dhabnee jira jechuudha. Karaa seen ispaaltii agartanii karaa makiinaa kana ittuma asgoorra jechuudha mana warra keenya. Kunoo karaan kana yoo ta'u amma bakka ittiin gara gibbii seenuu dhabnee gibbiin gara olaanu kunillee kan warra keenyaati. Dura manni irrana ture gisee durduri deebi'anii dakana gad deebi'anii kunoo maashaallah boqqoolloon jira iddoo keessaa garuu karra ittiin seennu hagammaa hin arganne. Turtiin keessa naga xumura viidiyoo kanaatti na waliin haa ta'u laayikii sheerii gochuu hin dagatinaa. Obboleeyyan kiyya ittiin bu'aaraa shaashambaa jedha. Asheetallee wajjumaan laallee murree kan hoddinu ta'a maasallee midhaanillee isin daawwachiisa. Haga xumura viidiyoo kiyyaatti na waliin tura. Qulqullina sagaleetiif dhiifama sagalee ammarratti hidhutti jira. Egaa biyyi kana fakkaata jechuudha. Haga takka lallaaltan jedheeti yaada. Irra caalatti immoo viidiyoo ittaanu keessatti kan isinii waraabu ta'a. Maasallee deemnee laallaa boqqoolloleen asheetemoon asheennee seennee kan laallu ta'a. Inni biraa immoo hagammaa karaa ittiin ol seenuun agarra deemutti jirra. Isaan garas jiran natti fakkaate baay'ee dheeraadha. Karaan kun bal'aadha. Haaxiriin baay'ee bal'aadha jechuun bal'inni isaa hedduu bal'aadha. Karaa olaanuu kanatti illee bakki manni irraa gadi kaa'ame akkuma jiru bal'aa. Amma kun daa'ima bakka sanitti garasitti daa'ima ilaalfannee arganne tanneessuma kiyyaa jechuudha. Isiin horii bira dhaabataa jirti. Eegas isii arginee garas deemne kunoo haadhatiitu dursa achi ga'e jechuudha duubatti hafe kunoo maashaallah namatti tola.
hedduu takka namatti tola jechuudha. Hordoftoota kiyyaa kunoo isii nagaa jechaa ni jirti. Ammallee nama biraan argina jechuudha kunoo. Daa'imata namallee nama biraan agarree aga islaamii ammallee nu waliin turtii gaarii qabaadhaa. Laayikii sheer gochuu hin dagatinaa. Viidiyoon isin dheeratu danda'a. Yoo isin dheerate immoo kutaa ittaanuu gizee ittaanuu gadi isin dhiisa. Kunoo daa'imattee sitti nagaa jechuuniif gajjadhe. Egasii gaafannee eessa jiran jennaanii abbaan kiyya achi gadi deemee jira. Haati yommuu garas jirti horii bira nuun jette. Amma horii marga waan ta'eef bakkuma takka itti hidhanii yoo bakka sanii dheedee geesse immoo bakka irraa jijjiiranii akka duraanii gadi oofanii inti sanatti fakkaata jechuun ijoolleen jajjabullee waan hin jirreef hin hidhan asumatti kaluun baay'ee waan ta'eef kun hundi ka horiin dheedu irrumaa jijjiiraa hidhan jechuudha. Maashaallah tabaarakallaa namatti tola. Magariisummaan boqqoolloon asheetutti jira. Midhaan illee hudhaa jiran fakkaate mee achi isin ilaalla. Maashaallah tabaarakallaa. Iddoon kun agarras illee kan morra keenyaati. Bal'inna qaba garuu namni baay'inaan irra hin jiru malee. Maashaallah tabaarakallaa kunoo karaan asiin jechuudha. Gara karaa makiinaa sanii irraa cufanii gara na godhanii gara maasaatiin baasan karaarra. Egaa hordoftoota kiyyaa kunoo kana fakkaataa hedduuta kanatti tolee jira. Egaa wanta akkanaa kanneen gizee argu osoo mana seenii viidiyoo waraabuutti goreeyanii jalqabuma irrallee waraabaa dhufanii argitanii ammallee osoo mana seeniin akkuma argitan kana naannawaa waraabuutti ilaaluutti jira. Hedduu namatti tola wanti magariisni waan ta'eefu isinillee ittiin bohaartan jedheetii yaada. Egaa bal'inaan immoo viidiyoo itti aanutti walitti deebina. Haggeessitoonni keessanuu laayikii tuquu hin dagatina. Asitti jiddumaan maazariin asitti illee qohimee as ta'e takka hara galfannaa jetteeti as taa'utti turte jechuudha. Numaruu diqqoo asitti hara galfannee egasii gara manaa seenne kunoo gara si'as dhufaa jirti jechuudha. Tan eessuma kiyyaa. Egaa akkana naannofti aga tokko akkana fakkaataa akka kanarraa fimmootu viidiyoo itti aanutti laayikii sheer gochuudhaan daawwadha. Itti aansuun sammuna kana kunoo akkuma argitan biiziidha. Meeshaa dura na bira ture geessee ofirraa geessee jira. Amma itti aansuun meeshaa obboleeyyan tiyya lama meeshaa mana keessa na bira jira. Isa geessee geesseen booda viidiyoo godha. Ka jalqaba akkuma dura duubaatiin gad isin dhiisa waan ta'eef ammaan tanallee hojimatti jira jechuudha. Obboleeyyan kiyyaa egaa viidiyoo tan walitti deemna akkasittuu hanga isittuu bakkuma jirtanitti turtii bareedaa akka dabarsitan waan akka shakkii hin qabu. Ammallee subscribe godhaa warri subscribe goone subscribe godhaa warri like share goone immoo like share gochuu hin dagatina. Inshallah hundi keessan warri immoo like share gootan warri channel kiyya haaraa hin ta'in warri jalqabaraan hordoftan warri waan irraa bitattan hundi keessan warri na jajjabeessan galatooma ulfaadha. Galata guddaa na biraa qabdanii obboleeyyan kiyya dhiiras ta'ee shamarran biyya keessas ta'ee biyya alaatii warri na daawwattan ulfaadha galatooma isinin jedha. Guyyaa gaarii dabarsa.